السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن خبجمتوتا هردفتوتا جانالا FM تكنولوجي دا نغين ربي بك جرتنيتي اسم برا هرجوينا الرزقة أكم بكم يجودا فيديو تكان سيني كبدر في يجودا فيديو انتو قيسافو باي اسم برباجستي جي تين أمانة قيستو ورا موبايلي سكرينا فايدمو هم دا قيسانو يجودا خانا يجونغا wanni isinii qabannee dhufnee jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya bilbila keenya karaa salphaa ta'een akkamitti yeroo bilbilaa keenya tuqaalee sadeen jechi kiyyaa bakka paaworii tana ta'a bakka paaworii tana ta'a bakka ammas sagalee hir'isnuunii fi bakka sagalee idaanuun kana jechuudha isaan sadeen kana fayyadamnee akkamitti bilbila namni tokko nu bilbila yookiin namatti bilbilli tokko to'achuu dandeenya haja'uu wajjin ilaalla kabajamtoota hordoftoota keenya karaa salphaadhaan jechuudha osoo bantee cuftee qubaan kilii gootee cuftee maarree osoo hin jenne salphumatti jechuudha isaan kana fayyadamtee cuftee akkasumas bakka sagalee idaanii kana tuyxee nama jalaa kaaftee akkasuma karaa kanaa fi kan kana fakkaatan isin garsiifna akka jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya nu hordofaa isin jennagaa hayeega kabajamtoota hordoftoota keenya asumaan gara settingii haaseenu akkasuma asumaan accessibility khajoo kana click gizee goone achi booda interaction and dexterity khajoo kana click goona jechuudha achi booda bakka tan agartanii answering and ending calls khajoo kana click goona jechuudha achi booda ga wantoota afran kana jechuudha kaniin arraa isin ibsuu deemu kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma agartan ga kan jalqaba jechuun khagubbaa kun jechuudha read colon names aloud ja khoni maalif nu fayyadane isa kana yoo on goone wanni nu fayyadu jechuudha lakkoofsa namoota lakkoofsa isaanii moobaayilii keenya keessatti yookiin bilbila keenya keessatti save goone jirru jechuudha isaan gizee nutti bilbilan maqaa isaanii abaluu bilbilee jee sagalee ol kaasee nu himaa jechuudha akkuma xirrii dhageenyutti kan jalqabaa konga faayidaan isaa kana yoo ta'u kan lammataa kun ammoo kan itti aanu kun jechuudha answer automatically khajoo kun ammoo click yoo goone jechuudha faayidaan isaa isa kana namni tokko yoo nu bilbilee jechuudha fakkeenyaaf namni tokko yoo nu bilbilee ifumaaf kaasa jechuudha fakkeenyaaf amma yoo namni tokko nu bilbilee ifumaaf kaasa jechuudha sakandii 2 yookiin sakandii 4 yookiin sakandii 5 akkuma ati gootuun jechuudha akkuma asirratti agartan kanatti sakandii 2 godhuu dandeessa sakandii 5 booda godhuu dandeessa sakandii 10 booda godhuu dandeessa akkasuma hanga feete jechuudha daqiiqaa meeqa godhuu dandeessa jechuudha kana gootee jechuudha kanaaf nu fayyada kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha answer automatically khajoo kun jechuudha kan sadaffaa kun jechuudha press volume up to answer khajoo kun ammoo kan bakka sagalee idaaniin tana tuqiitii jala kaasii jaa jechuudha afaan oromootti gizee hiiknu kanaas gaa baay'ee salphaa karaa salphaadha jechuudha karaan kuni mee fakkeenyaaf bilbilee haa laallu akkuma agartan gaa bilbilamaa jira kabajamtoota hordoftoota keenya bilbilli kuni mee haa tuqee laalu kanaaf nu fayyada inni volume up press volume up to answer khajoo kun jechuudha inni afraffaa kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha akkuma asirratti agartan kana press side key to end calls ya kun maaliif nu fayyada inni fakkeenyaaf amma bilbila namni bilbilee tokko nama san gizee dubbisnee waan jenneen booda cufuudhaaf jechuudha bilbila keenya ibsinee qubaan tuyinee maal jechuudha salphumatti jechuudha bakkuma paaworii tana kilii goote cuftaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya mee haalaallu wajjin jechuudha akkuma agartan gaa bilbilamee jira jechuudha lakkoofsa kun mee haa jalaa kaafnu
Kuma ijaan agartan kanagaa kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha. Karaa salphaa kanaan moobaayilii teessan fayyadamuu dandeessanii jennee viidiyoo tana isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Kanagaa kabajamtoota hordoftoota chaanaala FM Teknooloojii qophiin har'aaf isinii qabannee dhufnee jechuudha. Viidiyoon kun akka isinitti tolee itti gammadan karaa salphaa kanaan moobaayilii teessan fayyadamtanii moobaayilii teessan jaalachuu dandeessanii jennee viidiyoo tana isinii qabannee dhufnee jechuudha. Obboleeyyan keessan waan akkanaa tana fayyadamuu barbaadu hundaan gahuudhaaf laayikii adaraa laayikii tuqaa isin jenna. Akkasuma chaanaala kana subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa. Nutis viidiyoo kanaa ta'ee fi tantanarra bareedduu hedduu dalaynee isiniif qopheessina. Nagayaan nu tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.